bara jarri dhufanii loon keenya sin dhumanii bara mashashaan dhufe birmadummaan ni hafee waliin akka seera Oromootti karaa awwaallee karaa muudaa karaa awwaallee wajjin kadhannee turree achi wajjin jiran. Wanni tanatu khirrii keessatti addaan malee tokkichaa jiru. Yoo sargillee yoo du'allee walumatti waljuma gargaaree. Uummata agartee tokko ta'ee haadhaaf haadhoo ta'ee obbolaa ta'ee waliin jiraatu seenaa keessa maaddii tokko keessaa waliin nyaatu dantaa siyaasaatiif jecha. Baddaan Tuulamaa kun dachii Oromoo Tuulamaa taatullee jaarraa oliif giddugaleessa moototaa waan turteef dachii Oromoon Tuulamaa wal'aansoo jajjabaa irratti keessummeessaas ga'e. Lafti kun lafa roorroon moototaa keessatti hidda gadi fageeffatee yoo nageesse waan taateef dachii gootummaan illee keessatti daraaree aadaa ta'aa dhufe. Mootii Minilik lammaffaa kaasee mootonni Itoophiyaa martii uummata Tuulamaa kana buqqisuu, ajjeesuu, saamuu malee mootiin biyyanaa ka Oromoo Tuulamaaf tole seenaa biyya kanaa keessatti tokkollee hin turre. Teessuma lafa irra qubateerraa kan ka'e Oromoota kutaalee biroo caalaa akkasumas dursee roorroo moototaaf ka saaxilame Tuulamni hammeenya jajjabduu arge. Waanjoo gabrummaa mootonni Itoophiyaa uummata kanatti fe'an hin baannu jechuun warri gootummaan wareegamanis baay'ina isaanii dachiin Tuulamaa lakkaa'u. Tufaa Munaa, Jaarraa Matakkoo, Turee Galatee, Cuukkoo Roobii, Cangaree Sookibee, Garbii Bultoo, Kabbadaa Bizunash, Alamuu Qixxeessaa, Goshuu Gissillaa, Agarii Tulluu fi Obbolaasaa, Jeneraal Taaddasa Birruu, Badhaadha Dilgaasaa, Hayilamaariyaam Gammadaa, Muluu Hasanuu fi Asaffaa Shaaroo Lammii fa'i maqaa dha'uun ni danda'ama. Warri roorroo fi gidiraa qe'ee abbaa keenyaa irratti hin agarru jechuun Oromoota kutaa Oromiyaa biraatti dahachuu filatan immoo baay'ina isaanii waaqaaf dachii qofatu beeka. Obsiyaa garaa koo mundatti waa'ee mofiin matana majjaa saamana garbuu saamana tumuudhaan addamne malee amane tumuudhaan addamne malee xinnaas gaabbarree guddaas gaabbarree buluu daddamne malee. Amma waa'ee Oromoota Tuulamaa Oromoota kutaa Oromiyaa kan birootti diddaa roorroo kanaaf bittinnaanii isinii dhiyeessuufi. Dachiin kun dachii Oromoo Sikkoo Mandooti. Asiin dura Koonyaa Arbaa Gugguu jedhamti. Amma godina Arsii aanaa Asakoo jedhuun. Aanaan Asakoo aanaa jaarraa oliif Tuulamnii fi Arsiin gamtaan keessa jiraatani. Gandoonni Biyyoo Diimaa Sangoo jedhaman gandoota keessa marmaaruun seenaa kana iyyaafachaa jirru. Nu biraa nafina. Mana kaane qanii torbatti bakka taatti gal. Du'oof. Addis Ababaa cinaan gorreet
Taniyachi karaa Bishooftuu kana karaa Adaamaa kanaan oofneet karaa Sireetii yaafneet wal argii irraan buuneet qanii torbatti asitti galle daabbo qoloo keenya tolchine akaayii keenya nu goofne beekalaa keenya shuuqqanne qixxaa tolchane fardeetti feedati galgaloo bullu oo sa'aatii 9 bakka bultii barbaada namni tokkoo bita akka nama 40-50 gisee tokko ka'e akkasitti kuunis immoo iyyuu deebi'eet immoo akkasitti fidee dhufu kuunis immoo firri kiyya duubatti fedhee dhaqee fidee dhufu kanatti biyya kana guun. Warri kun maatii Oromoo Salaalee buqqaanii waggaa 100 caaluuf konyaa tana keessa jiraatanii qacceewwan Oromoo Tuulamaa warra jalqabaas dhufee fi maatii isaanii irraa seenaa iyyafanna. Warra Tuulamaa kan buqqise sirna fiudaalaa keessa abbaa lafaatii jedhu maanguddoonni. Maqaan kiyya Taaddasaadha. Taaddasaa eenyu? Darseeti. Taraa dhufan. Kun dhufee waggaa 2 tan dhufee jira. Waggaa 3 tan dhufee jira. Gisee san rakkoo biyyaa nu baasee taraa kun dhufee gosa ofii dhaqee fudhatee too dhufu. Bootaa arganne laftiin jirti kaa asitti abbaan lafaa makaraa isin agarsiisinaa kaa'ee tasubaa deemu. Gammachuu bullii kun tan abbaan taa'ee amma jarri warri kun dhufe kun ganna eessa ba'eet kunno mogortan jedhan lafti sun lafa qotiisatii miti lafa horiiti ganna achi ba'ee gaafa achii dhufu aduu masqalaa ganama bakka horii yaafatu dhabe aduu masqalaa galan biyya keenya gammoojjiidha warri godaansaa deemu warri godaansaa gale bakka horiitti yaafatu dhabe horiin qe'ee mooraa oole abbaa lafaatiin biloo baaftu kaloo kiyyatti gadeedheen baaftu dheen kalee gammoojjii dhufee tarra bakka itti baasuuf dhabde aduu masqalaa. Maqaan kiyya Tsaggaayee Baqqalaati. Baqqalaa Bulli. Abbaan obboleessi abbaa keenyaa hangafatu jira. Gammachuu Bullii jedhama. Akka isa birallee ani biyya abbaa keenyaa abbaan kiyya isa jalatti akka ilma isaa ta'e abbaan isaanirraa du'ee jira. Abbaan kiyya immoo Gammachuu Bullii kana jalatti akka ilmaatitti guddiseet biyyuma sanitti guddiseet ammallee akkuma ilma ofiitti biyya kanatti fidee yoo inni abbaa guddaan kiyya sun natti himu anillee isa jala ture ergan asitti dhaladhee Gammachuu Bullii san jalallee ture abbaa kiyyarraa illee abbaa guddaa kiyyaa hoo inni natti haasa'u bakka rakkuma lafaati waa baay'eetu natti ga'ee jedhe abbaan guddoon abbaan obboleessa abbaa kiyyaa sun Gammachuu Bullii sun biyya sanitti baay'ee namaanis baay'ee wal taane xiyyiiti sagalii itti tokkofame achi sababa rakkina lafaa kanaan wal dhabbii namaatiin gara xiyyiiti sagalii natti tokkofame ani isa jalatti guddadhu kanumarraan Gammachuu Bullii hangafa jara kanaati hangafa Tolaa Bullii hangafa Dinqituu Bullii hangafa Baqqalaa Bullii jarri kun afran waliin dhufan ga'a waliin kaasaniit Tolaa Bullii kun kayyuun Jawaar kun fuudhee dhufee achitti abbaan keenya immoo ijoolleedha jala dhufee biyyana dhufanii isaanuma jalatti guddatee. Maqaan kiyya Abarraa Baqqalaa Bulliin jedhama. Akka nutti manitti warri keenya ka dhufe biyya Shawaatii dhufanii Shawaa sanirraa ka dhufe tokkoffaan Gammachuu Bulliiti. Gammachuu Bulliin immoo obboleewwan 3 qabatee dhufe tokko Tolaa Bulliiti tokko Baqqalaa Bulliiti. Baqqalaa Bulliin abbaa kiyya kana jechuudha. Tokko immoo amma obboleettii isaaniitii Dinqituu Bullii jedhamti. Jara kana dhufe biyya kana. Akka nutti manitti bargamoon kun samma ka agartan kun bakka kanatti ka agartan kun Gammachuu Bulliin dhaabe. Gammachuu Bulliin bakka kana ka dhaabe biyya kamii fide biyya Shawaatii fide jedhan akka nutti manitti bargamoon yeroo sanii garuu baay'ee biyya kana hin jiru. Ani maqaan kiyya Jawaar Hajii jedhama. Fakkeenya Faati Jawaar Shamsii Tolaa jedhamti. Shamsii Tolaa jechuun Tolaan ka Bulliiti. Saraa dhalatte jechuun saraa dhalatte isaan Oromoo Tuulamaati. Shawarraa naannawa keenya kana biyya maatii keenya kan qubatanii. Kunis akka seenatti kan beeku seenaadhaan beeka ijaarsonni haasaan.
rakkoo abbootiin lafaa irraan gahin irraa shawarraa baqatanii biyya kana kan galan jechuudha. Achirraa qabatanii yaa'u firatanii jechuudha. Abbaan isaa gosa Biilaa jedhamurraa gosti Haadhatiyyaa yookaan gosti abbaa isaa Biilaadha. Biilarraa dhalatanii gosaan Biilaadha. Inni Kasiraay Muhammad akkuma jedhe haadhaan immoo Shamsiin Tatolaati. Shawaa Tuulamarraati jechuudha gostiisi. Maatiin isaa kunoo biyyuma kana jechuudha kan itti dhalate. Kan itti guddate asirraa Arsii Godolchaa naannoo Culucii Riqsaa jedhamu galanii achirraa immoo Dhummuugaadha. Eegas booda dhimma barnoota ta'in gara biyya alaatti Eeshiyaatti kan darbe jechuudha. Aayyoon tun Aadde Muluu Badhaanee jedhamu. Akka xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad. Abbaa warraa isaanii obbo Tolaa Bullii umurii isaanii 15tti heerumanii waggaa 2 booda gara Arsii dhufnee jedhu. Bakka irraa godaananis dubbatu. Maqaan kan keessan? Kiyyamu. Muluudha kan. Muluu eenyu? Muluu Badhaanee. Badhaanee Tufaa Hirkoo Daacii Goobana Kooyyee. Shaajumaan dhuunee warrumaa wajjin walitti jirru. 15tti nan heerumee 17tti biyyaa baane. Biyyaa bahee biyya natti gale. Biyya isaa dheekoo abbichuu achi kaanee dhufne abbichuu sani. Amma dhama ijoolleedhaa itti oolumatti jaa wallaali. Isaan dheerina umurii ofiirraa baay'een waliin haasa'uu hin dandeenye maanguddoota birootti dabarra. Gandi kun Sangoo jedhan Sangoo jennaan. Okay, Sangoo jettu. Sangoo jennaan. Asumatti dhalan. Abbaan kan kee Tolaa Bulliiti. Tolaa Bullii. Tolaa Bullii bunee jenna. Salaalee dhufan. Haadha tiyyachumatti fuudhee dhufe. Jawaar diimatti hin ta'e diimaa amma bakka gabaa hojjeduree jarri kun jiru kana. Haati kee waggaa meeqa hin ta'an jettee Aadde Muluu? An waggaa 100 hin taatin jedhaa kun reefu 90 jedhu jara. Gara 90 jala dhufan. Yoo tilmaamu. Akkas jedha. Dhummuugaa boodarra dhaqne. Boodarra asii kaanee diimaa sanii xiqqoo gizee sana. Bona jedhanii ari'an. Abbaa isaa jecha. Hidhan illee xiqqoo asii kaanee dhummuugaa galle. Warri gaafa abbaa lafaa akkamiin qe'ee gadhiisan akkamiin kutaa Oromiyaa garaagaraatti faca'an maanguddoonnii fi qacceen warra jalqaba qe'ee ba'ee waan jedhan qabu. Mee maqaa keessan natti himaa. Adamuu Dammaa Ayyaanu. Ani kaa'uu saniin ofiin beekuun amataa furii. Abbaa lafaatitti nu baase. Lafti hin xabbabe. Sisoo irraa ukkulii qotiyyoodhaan qotaa innaan ukkulii qonnu jennee dhufe. Sisoo irraa lama fudhannee. Irboo sadi fudhattee tokko kennita. Sisoon lama fudhattee tokko kennita. Ukkuliin immoo ukkuluma ka qixxee. Achi isa mormitanii baatan jechuudha. Achi sanima sababa saniin baane. Achi dhufnee asitti guddanne. As erga gallee maayinoo maallikii qabna. Mangistiin galee amata lamatti asitti gallee. Mangistiin kan? Jaanoo galee? Amata lamatti asitti galle. Afoola Oromoo Salaalee keessatti waan buqqa'u Oromoo Tuulamaa waa hedduutu jedhama. Yuunivarsiitii Finfinneetti qorataa ogbarruu fi afoolaa kan ta'an Dooktar Asafaa Tafarraa Dibaabaa hayyuu diddaa fi afoola Oromoo Salaalee irratti qoratani. Tuulama akka qe'ee ofii onsee ba'u kan godhe roorroo jibbaa jedha Dooktar Asafaan. Kana keessatti Oromoon Tuulamaa karaa sadi saamicha dachiisaa mormaa as ga'ee jedha hayyuun kun. Barattoota koo warra maastersii sagantaa maastersii kana keessa jiran waliin ka agartee Salaalee irraa dhufanis jiru bakkayyuutii dhufu. Aadaa walaloo sirba isaatiin akkuma beekamu Salaaleen qorannoo gara sanaatiin dhufu ijoolleen yeroo dhiyeessan qalbiin kiyyaa irra guddaa agartee gara sanatti luuccaa dhufee jechuudha. Keessumaa dhiibbaa uummata kanarra gahaa ture bara Haayile Sillaasee san duraallee qabee walitti kalaa'uu proximitiin waan jiruuf akkuma aadaatiin illee nu tuttuqu eegama amantiitiin maarreen ammoo uummata Oromoo ka biroo bakka biroo jiru gara kibbaa kana jiru tun cabsin dura Oromoo Salaalee kana cabsuu waan irra tureef tuulama gara sana kan cabsuu waan irra tureef kun immoo al tokkotti hin taane isa kana aadaa isaatiin akkamittiinitu dhiheenyatti Finfinneetti dhihaachuu jarra kana waliinis barootaaf gartee walitti kalaa'uu kanarraan kan ka'u aadaa isaa afaan isaa akkamittiinitu qabatee dandamatee ture waan jedhu gaaffinatti uume jechuudha. Sabi kamuu
sirni bulmaataa haaraan yoo itti dhufu dur hin jirreen yoo itti dhufu sirni hawaasummaa aadaan biroon amantiin bifa amantiitiin dur hin jirreen baatuun waan dura hin jirre yoo itti dhuftu akkaataa itti dandamatuu fi akkaataa itti didullee qaba. Aadaa diddaa qaba sabi kamuu. Aadaa reeziliyensii immoo qaba. Aadaa dandamannaa immoo qaba. Dhalootaa dhalootatti yeroo darbu wal haa caalu malee sadarkaan isaa sabu kamuu kana qaba. Kan salaalee wanna agartee wal daangessuu daangaa aadaatii fi afaan agartee sirna bulmaataa kabrooti wajjin wal daangessuu kanarraan kan ka'e gosoota Oromoo bakka biraa jiraatan irra rakkoo hamtuu jala jiraate sabi kun bara dheeraaf. So aadaa diddaa saba kanaa qorachuun tu yaadisaa natti dhufee jechuudha. Aadaan diddaa egaa akkamii bifa adda addaa qaba. Kan salaalee yoo ilaalle kuni gama kaaniin qabsoo hidhannoo ture. Reezistaansii ture. Qabsoo hidhannoo yoon sin jedhu akka murnaattis akka namtokkeettis shiftaa baandiitirii waan jedhan kan aadaa akkasiitu jira. Abbaa lafaa lafa isaarraa kaasu yookaan abbaa lafaa akka malee itti darbee itti roorrisee hubuudhaan gobuudhaan dhahuutiin akka sanaan jiraachuu hin danda'u ka'eetu mogee seena mogor seena yookaan jammaa seena jechuudha. Lafitti qaban hin jiru. Waraana meeqa bobbaasan maqaatiin kanneen kaafnutu jiru jechuudha. Kanneen qabamaniis immoo fannifamaa turantu jiru jechuudha. Aadaa agartee afoola salaalee keessa kan salaaleen maqaa dhabee ta'ee ethnic heroes kan jedhamtu jiran. Kanneen dhihoo agarii tulluufaa fi obbolaasaa maqaa dhahuun hin danda'amu. Kanneen dhihoodhaa badhaadhaa Dirgaasaa yaayyaa Gullallee keessa maqaa dhahuutu danda'ama. So inni kun qabsoo hidhannootiin. Inni biroon ammoo yoo diduu yoo itti buluu itti oggoluu yoo diduu dhiibamuu gabrummaa kana jala ijuma kootiin taa'ee ilaalee akka kanatti hin cabee namaa gad ta'ee hin jiraadhu jedheetu tuullaa midhaan isaatii gubee mana isaa kana onsee ilmoo isaa baadhatee loon isaa ooffateetu ji'oota deemee Oromoo gara birootti immoo baqata dheessaa jechuudha. Sadaffaan immoo aadaatiin aadaa diddaatiin achuma taa'ee yoo hojiitti gabba'u ni weeddisa. Isheen tumaatumtutu isheen daakuu daattus waan jettu qabdi. Waan abbaa manaa ishee irraa hidhamee waan abbaa manaa ishee irraa agartee ajjeefamee yookaan bosona lixee waan jettu qabdi. Faaruun sun sirbi sun aadaan sun aadaa hojii haa ta'u malee sirba hojii work song kan jennu kana haa ta'u malee ergaan ni dabarsu qabiyyeen isaa garuu waa'ee diddaati jechuudha. Haala hin beekamneen kun haala hin beekamneen dhiichisa keessa marroo keessa maal keessa bakka itti eebbifatanitti bakka itti maarree ta'anitti illeen wanni isaan jedhan waanuma saniif sana qofaa miti ergaa dabarsuu qaba jechuudha. Afooleen kan beektu shaayiin sirba baaftu waan sanatti agartee kennaa kan qabantu jiran jechuudha. Yaaqeerreessa moogarii keebaan aletti galee moogarii keebaan aletti galee kan darbees garaa qabnaa kan dhufoos quba qabnaa suutuma jennee dubbanna malee maaloo mashananaanana magaalaan Oromoo goota waliin naanaa. Wataliinana migirri daariidha gichaan daarii miti jirtu ajaarana jireenyi gaariidha duuti gaarii miti ajoolli shabaano. Leenci dhaleechise magaalaa baanaane mataa qabnu dhabne ajoollee malagaa saammamne bara lagaa saammamne jireenya maalii qabna kana biyyaa baane. Aadaan diddaa Oromoo aadaa madiddaa qofa otoo hin taane aadaa waan bilisummaa, aadaa waan nagaa, aadaa waan aagaa fi araaraatillee eega didee yoo jijjiiru sirna sana akka nagaan bu'u ammoo waan godhu qaba jechuudha. Akka araarri bu'u ammoo waan godhu qaba jechuudha. Waanuma kunoo waan darbite kanarraallee waan agarruudha kun.
Wayyaadattama barruu kan kee keessaa bara abbaa lafaa maal jedhaati biyyaa bahe Salaalee. Egaa inni hedduu yeroo jaarsi Salaaleesitti himu himmanni hin qabattu waa hedduun isaa garaa nama raasa. Amma fakkeenyaaf ka gullalleedha yeroo baay'ee waan miidiyaa irratti ka'eef haa ta'u yoo ka gullalleen agartee naannoo Finfinnee kana yeroo ka'an yeroo buqqifamanii Inxooxxoo irra bahanii caffee ilaaluun hafee Finfinnee loon geessanii horoo baasuun hafee sana daddaballee jennaa turre. Hurufa boombii irratti jabbiilee yaasuun hafee kooraa dhakaa araaraa jaarsummaa taa'uun hafee oddoo daalattii irratti yaa'iin gullallee hafee gafarsatti dabranii qoraan cabsachuun hafee bara jarri dhufanii loon keenya sin dhumanii bara mashashaan dhufe birmadummaan ni hafee jedhu kun darbaa dabarsa waan agartee asmaariin bara tokkotti jette sana darbaa dabarsa dhalootatti waan hafee kana waan kan Finfinnee irraa buqqa'uu Oromoo eekkaa Oromoo gullallee Oromoo agartee galaan kun maarreen kun abbichuu kun achirraa buqqa'uu kana bakka dura agartee loon dheechifatan karra shananuu karra qirixii karra qaallittii karra aloo kana gidduu bakka loon dheechifatan bakka farda gulufan bakka agartee hora Finfinnee irra obaafatan bakka marraa bishaan agartee akka garaa jirurraa yoo buqqa'an waan isaan galmeessanii ol darbanidha. Inni kun bara kunoo bara Sillaasee fa'aa bara Minilik fa'aa keessa dhufanii yeroo isaanii Addis Ababaa jedhanii bakka sana moggaasanii kooraa dhakaa araaraa 4 kiiloo Mafiit barri jedhan kana Tulluu Heexoo bakka jedhan bakka kunoo amma mootummaa qabatee jiru kana bakkayyuu maqaa jijjiiranii wannoo jedhan. Kan Salaalee yeroo asii immoo ol ba'anii immoo wannoo jedhan uummatichi jiru wajjin walitti dabalamanii achirraa immoo Amdee Abarraa fa'aa immoo yeroo bara Sillaasee immoo ari'an waan godhu dhabee yeroo jibbaatee jedhu ani asirra gabroomee ciisanyaa ta'ee gabbaarii ta'ee asirra hin taa'u bakka Oromoon jiru bakka nagaan jiru bakka biraa immoo deemee qotadhee ijoollee koo guddifadha jedheetu siif ka'ee yaabbaa lafaa siif ka'ee yoo jaldeessis daboo sii ba'ee yoo aramaan dallaa sii ta'ee yoo hantuunni maarree sii ta'ee fira sii ta'ee siif ka'ee abbaa lafaa siif ka'ee jechaatu deema ji'oota deema kana gara Baaleetti gara Jimmatti gara kunoo Arsiitti buqqaa jechaatu deema iyyandaaqqoo kuullee dhalee jedha loon ooffachaa yeroo deemu kana karaatti dhaltii jabbii baadhateetu deema akkasittiin gidiraa meeqa dabarsaadha kan isaan bakka kaaniif ga'an. Kuullee dhalee jedha kuullee dhalee iyyandaaqqoo gara boodaa siifan dhabee lafa abbaa koo lafaadha koo kan dhalootaa jecha kana faarsaatu deema. Waan kana fakkaatan waa hedduutu jiran jechuudha. Arsii dabalatee kutaan Oromiyaa tuulamni ittiin godaaniin hin jiru. Arsii, Baale, Harargee, Wallagga, Boorana, Jimmaa fi Ilubbaa Boruunda keessa warri tuulamaa jiru. Maanguddoon akka Taaddasaa Badhaadhaa kun jira akka Urgee Hordofaa akka Kumsaa Hordofaa jedhani baay'eedha Salaalee maa guutuudha asii ka'ee agarreecha dha. Gojjaamiif Bichanaa fa'itu silaa tuulamatti dhiyaataa kan jedhan Dooktar Asafaan garuu tuulamni Oromoo isa fagoo jirutti godaanuu filatee jedhu. Aaneef goru malee aareef hin goran jechuun waan kana mammaaksan ibsan. Kan itti dhiyaatu Gojjaame Abbayyaan jaarsoo qarree sana gabbu'ee qarree gowwaa gabbu'ee gowaadha gabbu'ee baheennaan kan itti dhiyaatu Dajan kan itti dhiyaatu kunoo warra Bichanaa kana warra inni maayii fa'aa jedhan Adaama gama isa kan itti dhiyaatu deemee agartee naannoo Amaaraan qabamee jiru jechuudha. Inni torban tokko yoo ta'edha jechaadha achi gahuudhaaf garuu akkuma mammaaksan agartee aareef hin gorani aaneef goranii jedhani. Kasii miree aareef utuu hin taane manni aaneef goranii jedhani. Kan itti aanu kana barbaacha ka'a jechaadha. Barbaacha hamma kana ji'a 2 torban 3 ji'a tokko deemee Arsii, Baalee, Harargee, Jimma hamma kana deema. Nutti maniiru ilmaan isaanii nutti himu Adaamaa kan jiran jiru as keessas jiru haakilee keenyatu akkas jedhanii abbaan koollee yeroo ijoollee waggaa 100 waggaa 90 meeqatti du'e nutti himaa turanii maaroodha jedhanii immaan buusanii yeroo isaan boo'antu ture jechuudha. So akkasi gara Jimmaatti kan isaan deeman asichi gara Gojjamitti hin kaane asichi gara kunoo Gondoritti achi hin deemne jechuudha.
achi immoo ta'uu didagaa deemaniyyuu immoo ta'uu immoo dida milkaa'uyyuu immoo dhabama achi dhaqaniifis hin ta'u. Beenuun gallaa jedhu ammoo dachaasanii ammoo beenuun gallaa salaalumattuu nu jibbanuu halaalumattuu jedhu halaala miti warri gamaa gamana. Beenuun gallaa salaalumattuu biyya waatiin namaa marrattu biyya waatiin namaa marrattu biyya maatiin namaa oowwaattu beenuun gallaa salaalumattuu nu jibbanuu halaalumattuu jedhu immoo deebi'anii dhufanii. Nama marara. Uummanni jaarraa oliif dhiibamaa as ga'e kun Oromoo kutaa biraa waliin akkamiin jiraataa as ga'e maanguddoota Arsii fi Tuulamaa waliin kana haasofnee jira. Gaa'ela, gammachuu, gadda, daboo fi waltajjii walooti. Arsii kana keessa immoo aadaa harmoodhaa jedhamtu jira. Kun hariiroo hawaasa kanaa kan jabeesse ta'uu himu maanguddoonni. Akka ilmaan abboota tokkootti waliin turaatu turre agammatti jechuu ammas akkasuma jirra. Warri kennamma fakkeenyaaf harma ooloodha guddisa olii kenna walumaan jira akka tokkotti waliin jira jechuudha. Amma harma oodhaan kun jechuun firummaa irra caalsisanii firummaa san guddisuu jechuudha. harma oodhaan ilma kiyyarraa naqqalee silaalu akka ilma kiyyaatitti silaal akka intala kiyyaatitti silaal haati manaatis abbaan manaatis harma oodhaan daa'imaan hoosisan harma. Akka ol beekanii bulanii akka ol hin ganne akka ol hin hanne akka ol hin lolle akka ol hin ajjeefneef waan akkana goon. Kanaan jirra ammas harma oodhaan hin hafe ammas hin jira warri olitti harma oodhaan hin jira jaala jenna. Jaalummaa walitti jabeeffannee bulla. Saniin as ga'een kun na caalee kun nu caaleen hin jiru amma as keessatti. Warri kun ka dhalate mogor keessa shawaa mogoritti dhalate. Loon isaanillee duunkaa burree jedhama burreen kun asitti ka waranii ka bobbaasan mogorirraa dhufeetiin araddaa kan bula. Qeetee inni tanarratti amma gadaa irreessaa kanarra bulanii. Ammallee gadaa irreessatiif bunni golee obboleeyyoo waliin fuudhanii lafa waliin qabanii asumarra qubsiisan. Odoo akkanumatti warri asumarratti horee Oromoo qulqulluu. Abbaa warri biyya kana sirrii dhufe. Nu durallee kan dhufe ima jira. Nu amma gaafa warri kun dhufu anuu ijoollee. Gammachuu bulli kun anuu ijoollee baqqalaa fa'aa hiriyaa wajjin. Abbaa baqqalaa bulli kana hiriyaa wajjin qola isan agarsiisa cirraashi xiqqoo inni narra jaba. Eegala akka aadaa Oromootti akka aadaa wajji jireenyatti akka aadaa biyya keenyatti waliin akka seera Oromootti karaa awwaallee karaa muudaa karaa awwaallee wajjin kadhannee turree achi wajjin jiran akka kanatti wajji jirra. Eega shawaa dhufaniitiin hin jedhan biyya kanatti qotaniituma wajjumaan tiifannee wajjumaan nyaannee wajjumaan dhuynee odoo qirraaneen takka ittiin gahin mangistee lama moo sadi wajjiin fidne wajjiin nyaanne wajjiin dhuyne qirraaneen qabu nu uummata Oromooti. Fuudhalletti gurguralletti du'alletti duunallee walitti dhufneet wajjiin jiraanne wajjiin turuun kenna kabee huma. Hariiroon Oromoo Tuulamaa fi Arsii kana jidduu jiru amma haga an beeku keessaa tokko fuudhaaf heeruma waliin qabanii. San qofaa miti Oromoon Tuulamaa gaafa biyya Arsii kana galu baay'inaan dhufan gizee baay'inaan dhufan Oromoon Arsii kun kana qofaa miti tokko harma hoosise harma wal hoosisan jaalala walii kennan darbanii immoo inuma ka lafa hin qabne lafa kennaniif lafa muranii kennaniif jechuudha. Ammas hin hafne aadaan sun waliin jiraachuun waliin nyaatanii dhuguun walitti heerumsiisuun walirraa fuudhuun ammas yeroo gaddaa walitti dhufuun har'as jira jechuudha. Kun bakkeen amma irra teennee ilaallu kun adbaarii tolaa bulliiti. Biyya Sheekanaa Huseenii muudanii yoo dhufan Oromoon biyya bootaa kanatti amma bakka laaltan kanatti bachoo baasanii biddeena baasanii aannan baasanii bakka kanatti warra muudaa galu bakka kanatti affeeranii kan bakka itti deeman jechuudha bootaan kun. Nama akkamitti argama bakka kanatti yoo san lakkoofsa waan beenu hin qabnu ijoollee garuu lakkoofsa waan beenu hin qabnu warra muudaa dhufu muluu garuu bakka kanatti muudan asitti wanni asitti affeeranii asii deeman.
bachoo qopheessanii, daabboo qopheessanii, buddeena qopheessanii, akaayee qopheessanii, wanti qophoofne hin jiru buna qopheessanii tasitti eegan. Warri Sheekana Huseen achi yoo dhufee Sheekana Huseen jecha Sheekana Huseen lallabaa dhufan asitti qabaniiti, asitti teessisaniiti, asitti affeeranii gaggeessan. Bootaa sani kun bootaan kun jechuun adbaarii isaanii sani adbaarii tolaa bulliiti. Gizee jilaa gizee ayyaana muuda keenya gizee muuda keenya Sheek Huseen ka deemnu kana muuda yoo deemnu diggisee kanatti eegee nyaachisee buddeena baasee ka gaariin aanan gadi naqee nyaachisee asiin keenya kadhatee Oromoon keenya kadhatee akka seera kanatti du'aa godhaaf akka kanatti du'aa godhee kadhatee wajjin kadhatee muluu jaalalaan wajjin zallaqee abboota keenya wajjin jira akka kanatti wajjin jira. Akkuma aduu dhufne walitti makamne walitti torree waliin bullaa aduu dhufnu biyya kana isaanis immoo oosani waan qabani kan uffatan waalluudha. Waalluu san keessaa booyyatetti baani. Wajjumaan rafne, wajjumaan guddanne. Amma daganaa isaanis kiristaanaa ka'anii dubara teenya fuudhanii horani.